Yeroo bilbila keessan chaarjirra keessan haala kanaan chaarjarirra waan na keesseef galatoom. yeroo bilbilli keessan baatirii fixu immoo haala kanaan Baatirii fixeen jira chaarjarirra na kaa'i. akka isiniif dhageessisu ni barbaaddu. Fiicharii kana fayyadamuudhaaf appilikeeshinii tokko bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Appicha eessaa akka argattanii fi akkamiin akka itti fayyadamtan amma isin agarsiisu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara Play Store bilbila keessanii deemuudhaan iddoo sarchii kana tuquudhaan qubee jettanii haala ani barreesse kanaan barreessuudhaan sarchi ni gootu. Sana booda appilikeeshinii inni jalqaba irratti isiniif fidu kana bilbila keessan irratti kana dura install hin goone yoo ta'e install ni gootu akkasumas ni bantu. Appicha yeroo bantan fuula kana fakkaatu isiniif ni fida. Isinis iddoo sarchii kana tuquudhaan P10 jettanii haala ani barreesse kanaan barreessuudhaan sarchi ni gootu. Sana booda inni iyyuu maxxansa suura kana qabatee jiru isiniif ni fida. Isinis maxxansicha irratti tuquudhaan xiqqoo olooftanii install iddoo jiru kana tuqxanii appilikeeshinii kanas bilbila keessan irratti ni buufattu jechuudha. Appilikeeshinicha bilbila keessan irratti install gochuun yeroo bantan permissionii inni isin gaafatu ni eeyyamtuuf. Sana booda inni iyyuu fuula argaa jirtan kana isiniif ni fida. Isinis iddoo mallattoo ida'uu ani isin agarsiisaa jiru kana tuquudhaan filannoowwan kana keessaa moodii irratti akka sagaleedhaan isin beeksifamu barbaaddan ni filattu. Ani amma fakkeenyaaf connected kan jedhu kana haa filadhu. Sana booda batanii file explorer jedhu kana tuquudhaan sagalee yeroo isin bilbila keessan chaarjii irra gootan akka isiniif dhageessisu barbaaddan faayila keessan keessaa ni filattu. Erga filattanii kaatanii gara olii iddoo mallattoo seevii jirtu kana tuquudhaan seev ni gootu. Ammas moodii kan biraa itti dabaluu yoo barbaaddan bifuma duraan iddoo mallattoo ida'uu kana tuquun moodii biraa ni filattu. Ani amma itti dabalee low battery kan jedhu haa filadhu. Iddoo kanatti bilbila keessan parsentii meeqa gaafa gad darbu akka notify isin godhu asitti ni barreeffattu. Sagalee qopheeffatan sana bifuma duraan filachuun seev ni gootu. Amma xumurtanii jirtu. Sagaleewwan ani filadhe sun moodii ani filadhe irratti kunoo bifa kanaan chaarjarirra waan na keesseef galatoom. naaf dhageessisaa jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana laayik akkasumas tiippiiwwan akkasii yeroo biraa argachuudhaaf follow nu gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.